ummanni Harargee askofatti gurmuu Oromiyaa ta'e osoo hin taane gurmuu Harargee gurmuu bahaa ta'e osoo hin taane gurmuu Oromiyaa guutuuti. Lafee duddaa jireenya adeemsa Oromoon guyyaa har'aa itti ga'e keessaa lafee duddaa qabsoo Oromoo amantaan Islaamaa kan qabatee guyyaa har'aatiin bakka jiru hundatti Islaamummaa fi amantaa Oromummaa isaa qabatee kan ittiin ibsatu. Bakka ifaa Oromoon Muslimaa yookaan Oromoon Oromummaadhaan itti ibsattu keessaa eessayyuu yoo dhaqxan namoonni Harargee argitan kana lamaan biratti argitu jechuudha. Haga Oromoon jirtu haga Harargeen jirtutti qabsoon uummata Oromoo hin cabu. Seenaa uummanni Oromoo ittiin isin beekudha. Seenaa ittiin isin beeknudha. Haga Harargeen jirtutti amantaan Islaamaa hin cabu. Kanas jala sarartanii beekuu qabdan. Maaliif kanaan dura abbootii Oromoo qabsoo keessa dabarfatan yoo ilaaltan irra caalaan isaanii Islaamummaa irratti qabsaa'aati kan isaan dabarfatan jechuudha. Bu'uurri isaan kaanii dabarfatan har'a bu'uura nuti karaa daandii nuti irra deemaa jirru daandii nuti qabannee dhaloota dhufuullee akka qabatuuf hawwinuuf irratti hojjechuuf deemnu keessaa bu'uurri ka'umsaa uummata Harargee irraati. Kun shakkii waan hin qabnedha. Kanaaf baay'ee isinitti gammannaa baay'ee isinirraa jaallannaa isinis ofirraa jaalladhaa ofitti gammaduu ofitti boonuu qabda waan kanatti jechuudha. Kanaafuu nuti akka Jimmaatti yeroo darbe hiriyaatiin asitti wal bareetiin nama Harargee kana yoo itti dhufu Arsiif Harargee kana fa'aa yoo itti dhufu takkaa maqaan kiyyaa Ekeleen jedhama maqaan kee maal jedheen gaafadhu. Harargee ta'uu akkuma ittiin beekaa jarrillee mana beekan naaf fakkaata akkuma kanaan anillee waan beeku naaf fakkaata malee maqaan kiyyaa Ekelee jedhee itti muun deemu. Harargee dheeduman dhiisa bakka nama kiyya miti wanni walirraa eeggannu waan walirratti ijaaramne waan ta'eef biyya keenya yoo deemtan akka Jimmaatti yoo deemtanii namoonni irra caalaa amantaa Islaamaa barsiisuu fi barachuu irratti hirmaatan Harargeedhuma. Harargee illee yoo dhaqxan nama keenya achitti argitan. Kana jechuun adda maqaa keenyaatti adda ta'ee Jimma taanee maal taanee Wallagga taanee Shawaa taanee malee nuti wal keessa waliin jirraa jechuudha. Tokkummaan keenya ijaaramee haga har'aa ga'e gara fuulduraatti as keessattis akka biyya Oromaa keessa jirru kanatti ijaaramee itti fufiinsa cimaa bu'uura ittiin as geenye kana dhalootatti dabarsuu dirqama nurraa jirudha. Ummanni keenya waan lama dhabee jiraachuu hin danda'u. Waan lama kan inni biyya ari'amee bahus kan inni biyya ari'amee tures bakka dhaqettis kan inni qabatee wajjiniin rakkachaa hamma dhuma jireenya isaatti waliin jiraatu. Kunis amantaa Islaamaatii fi Oromummaa isaati. Lamaan kana fudhannee itti fufuudhaaf yeroo baay'ee dadhabina uummata keenya keessatti argu keessaa tokkummaa inni biyyoota adda addaa keessa biyyoota baay'ee keessa biyyoota Awurooppaa baay'ee keessatti illee deemee argeetiin jira. Dadhabinni uummanni keenya qabnu akka uummata Oromootti nuti warri jenereeshinii tokkoffaan biyyarraa dhufne jechuudha. Kallattiidhaan warri biyyarraa dhufu akka biyyaa olii sanatti amantaa isaallee Oromummaa isaallee qabatee itti fufa. Rakkoon yeroo baay'ee ana biraan akka kiyyatti natti mul'atu maa inni jenereeshinii biyya kanatti dhalchinu irratti itti dabarsaa hin jirru waan qabnu kan. Booda ijoolleen keenya warri biyya kana dhalatanii guddatan booda isaanis Black African jedhamuudhaaf deemu jechuudha. Oromoo inni jedhamu afaa jira deema. Aadaa keenya haa barsiifannu, amantaa keenya bareechinee haa barsiifannu, bakka wanta kana itti carraaqqan illee haa qopheeffannu, istiraakcharii keenya gara fuulduraatti ijaarrannee bakka uummanni keenya waan dhabee jiraachuu hin dandeenye kana lamaan itti argatu takka bakka itti wajjin tarkaanfachiifnu itti deemsisuu nu barbaachisa. Kanuma irratti hundaa'uudhaan yeroo keessa sochii tokkollee akka Oromiyaatti waan eegalle qabna. Oromiyaa Islamic Center jennee yeroo darbe waggaa sadiif deema. Dhaabnee kan itti irratti socho'aa jirru
kunillee gargaarsa keessanii fi gurmuu isaa asitti qabee isin dhaabee ummata walitti qabe kana achittis dhaqee akka inni gurmuu ta'ee dhaabbata Oromiyaa Islamic Center kan aadaa keenya amantaa keenya islaamummaa keenya keessatti gad dhaabbannee ummataaf dabarsinu ummata dhaloota irratti dhaalchifnu akka durii generation tokko qofaan Oromoon himatamuun qabu as keessatti generation asitti dhalatee itti fufu hundi Oromummaa isaatiif islaamummaa isaa sirriitti akka inni himachuu danda'u irratti bakka irratti hojjannu bakka irratti waan kana itti tarkaanfachiifu qopheessinee itti deemaa jirra waan ta'eef gurmuun asitti kana qabee gad dhaabe kun achittis dhufee Oromiyaa Islamic Center akkasitti jabeessinee wal jajjabeessinee yoo waan kun ajjiruuf isinitti mudhufne waan isin asitti waan walitti qabattaniif as kan bakka kanatti waamtan saniifuu walitti qabama keenya kana gara Oromiyaa guutuutti fudhannee waan dhabnee jiraachuu hin dandeenye Oromummaa keenyaaf islaamummaa keenya bakka itti barsiifnee wal barsiifannu akkasitti ijaarnee itti fufuu qabna kan jedhuun ergaa isinii dabarsuu barbaada baay'ee galatoomaa jazaakumullahu khairan wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin guyyaa har'aa kana asitti ol geettanii tokko taatanii nu affeeruu keessanis baay'ee nu boonsa yeroo jalqabaatilleedha akka afooshaatti affeerraa ka walii godhama ka jedhullee hin argine gurmuun baha Oromiyaa mootu akka inni Oromoo hunda hammatu nu hubachiisa. Kanaaf Oromoon yeroo hunda tokko taanee tokkummaa keenyaan bakka jirutti yoo ijaaramne bakka jirutti nama yoo ijaarame namni mootu nama ijaarametu namni naannoo jiruuf bakka jirutti yoo ijaarame ummata kaaniif illee ni ga'a jechuudha. Namni hin ijaaramne baaluu qabu. Hayyuu qabna, beekaa qabna, manguddoo qabna. Garuu dadhabbinni keenya maalidha? Waliin beenu, waliin galu. Hayyuu keenyan been hin kabaju jalan deemu kan ajjeese isa hadda biyya kana irratti amma bakka kana dhufnee fagoon deemnu wanni nu asitti amma ilaalaa jirru wanni nu argine dadhabbinni fagoo miti bara manguddoonni keenya hin jiran hayyuun keenyatu as jira dargaggeessi tokko ka biyyaa dhufe hin jiru ka biyya kana dhalate hin jiru gara fuulduraa garamitti deemaa jira Oromoo wanni jedhu garamitti deemaa jira biyya kana keessa ka biyya teennaan baanina biyyi teenna hiyyoomattus qal'attus ka dhufaallee ittillee wal jijjiiree nyaatus hin fixullee hin diigullee Oromoo namni balleessuu hin danda'u galaana. Kanaaf nuti hamma danda'ameen dhaloota biyyaa dhufu ka biyya kana dhufu ka asitti dhalate walitti hidhuu qabna. Seerri biyya kanaa mirgan kenna mirgi ilma nama biyya dimokiraasiin jiru keessa jirra mirgi nama hundaatu ni eegama garuu daa'imman ofii ijoollee ofii mirga karaa kamii aadaa safuu duudhaa ofii kadhaalchisu abba waan abbaan barsiise boru ijoollee sun immootu karaan abbaa kiyyaa kana sabni kiyya kana afaan kiyya kana jettee ijoollee sun dhaloota ofiitiif dabarsanii jechuudha namni wal jedhan taa'u dhagaa miti namuu ni deema lafa kanarraa hin deemna bara. Kanaaf community qabna akka waliigalaatti Oromoo community ni jira akka naannootti afooshaa qabna akka afooshaatti ijaaramu akka community waliigalaatti immoo community Oromoon qabna community keenyattillee keessattillee hirmaannee community kanallee jabeessuu warra amantaa kiristaanaa Oromummaa waliin qabnullee waliin wal ijaarree waliin jabaachuu akka Oromootti as deebinee akka musliimaatti hoo eessa jiru uflaaluu qabna maal keessa jirra ka jedhu uf arguu qabna uflaaluu qabna jechuudha. Hadda gurmuu baha Oromiyaa bakka kana jira. Afoosha shanan gibeen jira, kaayoo arsii hin jira, naannoo garuu waliin beekan. Waamichi tokko godhame akka Oromoo communitytti yoo godhame rakkoo wayii Oromootti osoo galee bar karaa Oromoo community malee vaaluu wayii waa argachuu hin danda'u namni Oromootu jechuudha. Garuu ijaaramuu keenya kan akkamitti walii hidhuu dandeenya afooshaa kan akka musliimaatti akka Oromoo obboleeyyan keenya akka kiristaanaa Oromummaa waliin qabna kaaduu hin dandeenye dhiiga walitti qabna jechuudha. Garuu akka islaamaatti hoo eessa jira biyya kana irratti
musliimni oromoo musliimaa hedduutu jira mana tokko oromoo musliimaa gaaddisa bakka itti ol geennee dawaa soona qalbiidhaa boru addunyaa tanarraa gannee deemne ijaarannee qabna osoo duunee jennee hoo yoo manni oromoo community kana yoo ta'e malee gara biraa mee eessa seetta masgiidni karabbiiti bakka hundatti ni jira janaasaa keenya seenee ba'uu danda'a beektanii garuu oromoon kun sabni kun bal'aa hayyuu qabna beekaa qabna wariillee ni jira namuu hojjetu malee biyya kana jiraachuu hin danda'u mee walitti haa dhufnu wal haa ijaarru tokko haa taanu gandummaa of keessaa haa baafnu naannoo wal ijaaruu wal qooduu of keessaa baafne namni laal naannoo of keessaa gosummaaf naannoo of keessaa haa baafnu yoo isin jedhu gaafa tokkummaadhaa of keessaa haa baafnu gaafa ijaarsaa gaafa afooshatti as deebine akka afooshaatti walaa ijaarru akka naannootti jechuudha gaafa tokkummaa keenna afooshaa hundi tokko haa taanu yoo tokko taane humna godhan gurmuu jettan laalaam yoo diqqaate afooshaa 22 magaalaa kana keessa hin jira oromoo 22 hin jira oromoo garuu gurmuun baha oromiyaa maal uumuu danda'ame kophaa ofiitti namni kun jira kaayoo arsii dhaqe kophaa ofii maal uumu warra jimmaallee odhatte maal uumuu danda'a garuu yoo humna kana walitti fidde hoo waan 5,000 dalagamu kun hundi oli dhufe bara silaa amma odoo gurmuun 5,000 wanni tokko itti dhufe 5,000 isaan baasi jechuudha 5,000 nama 22 addaan qooduu wayyamoo nama tokkochaa adda nama tokko yoo godhi jedhu hammam akka ulfaatu deebii isinuma bira jira kanaafu nuti haa tokkoomnu akka oromootittis haa tokkoomnu akka musliimaatti garuu dhaabbannee uf laaluu qabna warri obboleeyyan keenna ka kiristaanaa yoo wanna kana keessa hin jirre nurraa haa baratan yoo itti jiraatan jabaatanii ufaa jabeessanii amantaan ka dhuunfaati malee waliin hin qabnu amantaa oromummaa waliin qabna amantaa waliin hin qabnu kanaafuu nuti akka musliimaatti maal godhuu qabna oromiyaa islaamik seentariin gandummaa hin qabu sabummaa hin qabu sabummaa isaa oromoo musliima ta'uu bichaa si barbaada akka musliima oromoo musliimaatti afooshaa kamuu ta'e asirraa dhufi jimmarraa dhufi hararraa dhufi harargeerraa kutaa hundarraa uf keessatti hammateet koottaa jedheet waamicha isinii godheet isiniifis daa'imman keessan ka biyya kana dhalatuufis ka biyyaa dhufuufis hawaasa musliimaa kamuu oromoo ta'ee hoggaa sadiif humni isaanii xiqqaa oromoon garuu musliimni baay'eematu jira magaalaa kana keessa maali ka addaan nu fageesse maali oromoon nu tokko ta'uu hin dandeenyu ka jennu amannee jira nuti garuu warri dhaloota isin warri manguddoo biyya kana jirtan waa hedduu madaa'uu dandeessanii madaasu isinii fayyuu dhabuu danda'a nuti garuu isa san hin fudhannu kaleessa dogongorri kalee tale dogongora san asin dogongora san hin fudhannu dogongora san irraa nuti barannee uf qajeelchuu qabna injifachuu qabna dogongora kaleessa yoo nuti mo'anne ka duubarraa nu duuba dhufaa jirutu nuti amma isinii gadi kan ugadi jiru garuu hambaa nu arganne tan hin argatu nu amma isin argaa jirra ijaa isin argutti anadha hin gammade maatii kiyya yaadadha gosa kiyya yaadadha warra kiyya hawaasa keessaa dhufe san yaadadha jechuudha manguddoo kan waa si argu jechuu beektanii kanaaf isaaniif jabaannee harka ol qabannee kutaadhaan naannoodhaan dhiifnee naannoo bakkuma jiru wal jabeessaa tokkocha ka ta'e ka kutaa gaaddisa musliimaa oromiyaa islaamik seentar waliin haa ijaarannu waliin haa dhaabbannu mana kiyyallee mana keessanillee guyyaa hadhaa akkuma namni ka rabbillee waan ufii jaalattaniin obboleessa keessan hamman jaalanne hin amannee jedha warri sheekaa as keessa ni jiranii waan kana sirritti anifataallee akkasitti sheekummaa irraa hin qabu kana isaantu sirritti bal'innaan isinii ibsa kanaafuu adamma ka isiniin jedhaa warra gurmuu baha oromiyaatiin akkuma hawaasa kiyya ka warra arsiitiif waamicha godhu jiru san isinillee tokko haa taanu hadda durataan keessan bakka kana akka nu affeereef nuti tokkocha arsii warra kaayoo arsii bakka buutee yoo siyaame isaan hunda yaame jedheet bakka kanatti kan nu affeereef nuti tokkocha oromoodha addaan hin baanu naannootti hin gallu nuti hundaa hin ammannaa mul'isa gochi isaan godhan haa galatoomu hawaasni keessan warri harargee yookaan warri gurmuu baha oromiyaallee
isin hunda isin galateeffanna waan isin duubaa jajjaboo taataniif hayyuun isin keessa jira beekaa isin keessa jira kanaaf innillee isinirra dhaabbateet isinitti waan boonuuf nuuf affeerraa kana godhe odoo isin jala jiraachuu baattanii yookiin immoo yaanni mormiidha mana keessaa otoo san jiraatee jedhee innillee nu affeeruu hin danda'u isin jaalanna isin kabanya waliin immoo taanee Oromiyaa Islaamic Center dhiifama isinitti dheeressee yeroolleen hin jirtu Oromiyaa Islaamic Centeriin manallee isinii qopheessee wanna hunda reedii godhee kanaan dura humni isaanii xiqqoo alhamdulillah hadda miseensi isaaniillee guddatee eenyu eegaa jira re'am hawaasa waliigalaa barbaadaa jira yoo hawaasni kun wajjin dhaabanne dhaabbachuu hin danda'u dhaabbiin kiyya girgiddaan manni illee laala girgiddaa malee manni dhaabachuu hin danda'u kanaafu isin eegaa isin barbaada isiniif hojjedhaa halkanii guyyatti tokko taanee dhiida waliin haasalaannu yoo Oromoon isin yaame bakka Oromoo itti isin yaame irraa hin hafina waan biraa godhuu yoo dadhabne bar warri nun jaalanne ijaallaaleeti nu sodaatu hawaallee godhuu baannu bakka tokkotti yoo nuti dhaabbanne rakkoo yoo dhumte walirraa dheessinu walirratti duuna malee Oromoon akkas beeka kiristaana ta'e musliima ta'e jechuudha kanaafuu Oromiyaa Islaamic Centeriin waa hundi dhumee jira koottaa miseessallee ta'a manni ka dhaabatuun diiniin kattiin dhaabbatu miseessaan dhaabbata yoo miseessummaan kun wanni adda isa godhu maali hawaasa kaanirraa manni masgiinni yoo ijaarame kan nama hundaatiimi miseensi ka adda isa godhu maali miseessa ta'uun abbummaatu si dhagama qabeenya kan keeti eeyyaman gaafatu mana kan kee waan ta'eef jechuudha waan feeteef eeyyaman gaafatu garuu masgiida biraa amma osoo rakkoo wayiitti dhufee jedhee bar eeyyama gaafattaa bar eeyyama malee mana namaa seenuu hin dandeessu kun hoo waan kennaa koottaa isiniin jedhaa jira irrallee wanni deddeebi'eef jechuma tokko irra deebi'ee wanni isinitti haasa'e maali madaa keessa jiru haayilaayitii beeka muluullee yoo beekuu baadhee hin beeka wanna keessa jiru isa keessaa baanee jira gandummaa sun abadan Oromiyaa Islaamic Center keessatti deebi'ee hin dhufu hin shakkina nu amana nutin gubata keessan wanna isin kaleessa itti taatasan ni sirreessina ni fooyyessina itti gammaddan mana keessanii koottaa lola maalirra jirtan jedha keessallee seenaa hooggansallee bira dhaabbadha warri beekumsa qabda namu akkuma fuula isaa garagaraa dandeettii garagaraa qaba dandeettii qabda hundaan wanna kana gad haa dhaabbannu mana daa'imman teessan biyya kana dhalatteef jettanii yoo yaaddan bira haa dhaabbannu wanna kana mana kana gad haa dhaabbannu hadda Oromoo community Oromoo keenya kan amantaadhaan gargar jiru wajjin mana kana gad dhaabbanneeni akka musliimaatitti illee humna qabna baay'ina qabna heddumina qabna hin dandeenna hin goona isiniin jedhaa waamichi ani isiniif dhiyeessu kanuma isin jaalanna hoggaan nama deebi'ee wal argu rabbi nu haa taasisu yeroo hundaa waa hundaa rakkoo irratti illee badhoo irratti illee wal wajjin jirra wal haa hubannu bakka jirtanitti guddaa keessan kabajadha manguddoo keessan eeggadha gaafadha irra naannaa biyyi kun biyya wal eegan manguddoo keessan badalayyi beekaa keessan bira deema hubadha ka dhukkubellee nama keessan gaafadha isiniin jedha isinit dheeressee jira naaf folchaa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh baga guyyaa kana nu bareechitan baga warri afeerraa kanya kabajanii baga nagaa nu dhuftan warri qophii kana qopheessees akkuma obbo Sayyoon jedhetti nama hedduudha mana kanaas miidheessuu irratti nyaataa fi dhugaatiif waa hunda nuuf fiduu irratti warri qooda fudhatan hundi galatoomaa rabbii bakka irraa baaftan kuma godhee haasini deebisu warra amatuu akkanatti walitti dhufu haa godhu bara afuraffaadha barri kuni haasawaa biraatis asumaan haasawaa fakkaata seenaa gurmuu itti dhufnaa keessummoota keenya keessaa tokko obbo Badrii Sabalooti. Badriin nama Sabaloo kan harkateef waldaa barnoota Sheekh Bakrii Sabaloo itti fufuudhaaf warra Keeniyaatti baqattoota barsiisuu irratti nama bobbahee nama barataadha nama barnoota fedhiisaa guddoon hawaasa barate uumuu irratti nama hojjechaa jiru. Akkasumatti Edmontonittis jaarmaya focus jedhu kan fedhiin isaa tajaajila hawaasaaf kennu
hawaasummaa nuti gammaa jaaraa jiru akkuma agartanitti hawaasa waliin dhufuu oromummaa jaaruu tokkummaa oromoo cimsuudha ammoo gama biraatiin sarviisa kennuu nurraa irrachaa jira waan hawaasni barbaadu hawaasni keenya tajaajila barbaadu bakka biraa dhaqee tarkachaa jira kanaaf jaarmeenni fookos naannoo Edmontonitti waggaa 14 2010 jalqabee waggaa kurnan asaanu kana keessaa waggaa 5 dabre kana baqattoota biyya alaa jiran hawaasa keenya kanneen biyya alaa jiran fiduu irratti qooda guddaa laachaa jira nama 500 ol immigireeshinatti galmeessee warri almost toora 100 dhufanii jiran kabiraatis dhufaa jiran hawaasni keenya hawaasa guddaatu biyya alaa baqatee jira hawaasa kanaaf akkasitti dirmachuun waan yerooti waan akkasii hojjechaa jira akka fookasitti barnoota illee kennaa jira manguddoo tajaajilaas kennaa jira kanaaf haa galatoomu as walga'iif dhufan isaa fi obbo Boruu Waariyoo innis jaarmuma akkasii qaba Kaalgariirraa waajjira guddaa qaba jarri kun warra viizhina addaa qabu namoonni beekni namoonni viizhinariin namoonni haala tokko haaree uuma yeroo hunda ni takkatan so warra akkasiiti harka nu dhawaa bisaan lachuu tuufu baay'een keenya jaarmoota black maal jaaniin NGOs isaantu walgahii godhe guyyaa lamaaf asitti Kanadaa warra Kanadaa hunda Oromoon isaan lameenuu jiran fakkaataa warri biraa Eertiraa Tigree hundi guutuudha sanirraa qooda fudhachaa oolan guyyaa lameen dabre mootummaan biyya kanaa waan ilaalcha dheeraa qabdi hawaasa keenya gargaaruu irratti